dubbii waaqaa keessaa wangeela Yohaannis foora 14:27 nagaa isin bira kenna nagaa kiyyalleen isiniif hin kenna nageenya isinii kennu nagaa akka biyyi lafaa isinii kennitu Timoti garaan keessan hin raafamin hin sodaatinillee jedha Waaqi. Nageesse Waaqayyoon hunda kenna oliifi gadiini ardaa kenna le'ii dukkanootu nurraa kaase gargaarsa ifiitiin nu badhaase. Nageesse Waaqayyoon hunda kenna oliifi gadiini ardaa kenna le'ii dukkanootu nurraa kaase gargaarsa ifiitiin nu badhaase. Shubbeessa hafuuraa wayyichaani ulfaadhu isaan jenna hayyichaani. 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 Ulfinni isaan dhumatu eehoo jennaan fudhatu. Mootichi waan mara gaafuu nu gargaara ulfinni isaan dhumatu eehoo jennaan fudhatu. Mootichi waan mara gaafuu nu gargaara ulfinni isaan dhumatu eehoo jennaan fudhatu. Gammannee faarsina galatoomi jenneeti mootii hunda caalu maqaasaa ol kanneeti. Gammannee faarsina galatoomi jenneeti mootii hunda caalu maqaasaa ol kanneeti. Waaqa jiraataa keessan faarsa cincaa dhugaa isaa fi aarsaa. Nagaa kan namaaf hin faarsine weedduu galataati. Ka jiraanne addaan baane sababa araara isaati. Shubbeessa hafuuraa wayyichaani ulfaadhu isaan jenna hayyichaani. Shubbeessa hafuuraa wayyichaani ulfaadhu isaan jenna hayyichaani. Shubbeessa hafuuraa wayyichaani ulfaadhu isaan jenna hayyichaani. Shubbeessa